Ashama harkafuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun walabummaa newsnetworkidha. Oduu yeroo kanaaf qabannee jirruun isinitti himaa amma mata dureewwan oduu. Waraana mootummaa sakatta'insaaf bobbaafame irratti tarkaanfii fudhachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ibse. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaattii fi Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumitti waraanni bilxiginnaa uummata nagaa ajjeesuu fi darara jiraachuun himame. Hinseenee Makuriyaa akka gadhiifamu manni murtii ajajus poolisiin hiikuu dide. Itoophiyaa bakkoota wal waraansitti adeemsifamaa jirutti lammiileen ishee akka hin imalle UK fi gareen misooma waloo biyyoota Weelzi jedhaman hubachiisan kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha. Amma oduu bal'inaan. Waraana mootummaa sakatta'insaaf bobbaafame irratti tarkaanfii fudhachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ibse. Waraana mootummaa bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf godinoota akka Gujii Bahaa, Arsii Lixaa, Harargee Lixaa fi Shawaa Bahaatti bobbaafame irratti tarkaanfii fudhateen irra aanuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ibseera. Lola waraanni bilisummaa Oromoo zoonota kanneen keessatti guyyaa wal fakkaataa Mudde 12 2021 waraana mootummaa sababa sakatta'insaa Baawoo Shanee jedhuun bobba'ee gidduutti godina Gujii Bahaa aanaa Shaakkisoo fi Sabbaa Buruu, godina Arsii Lixaa aanaa Heeban ganda Dagaagaa fi godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultum ganda Saaqqataatti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun ibsameera. Dabalataanis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa godina Shawaa Bahaa keessa socho'u Mudde 11 2021 wal duraa duubaan aanaa Fantaallee ganda Haroo Qarsaa bakkoota akka Kadhee Miidhagsaa lafa Gireenyee Mixii Oo'ilee Qaxxaamuree fi Basaqaatti lola waraana mootummaa bilxiginnaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoof yaatu waliin godheen waraanni bilisummaa Oromoo irra aanuun injifachuun ibsameera. Ayam mudamni ke malee hojii kana keessatti. Mudamni haaraa jaamlee keessa leenjitti galle. Ji'a meeqa leenjii laate? Ji'a sadii fi biyya fudhata. Ji'a sadii fi mudaman qabdu. Ergi bobbaatee reefu hojii murtaa jechuudha. Bakka meeqa dhalte ergasii? Indeemne baanee. Reefudha? Amma baanee yuunivarsiitiin fidanii keenye. Isuma jalqabaa dhukaasuma jalqabaa dhufte si qabamte? Asi qabamne. Takkaan dhukaasne jechuudha. Takkaan dhukaasne. Kan keessa qabadee hundi dhukaasne. Gaas hin fidan maal jedhanii si fidan? Takkaan nuti namni gidduu keessaa nu fuudhanii. Gidduu eessa? Yuunivarsiitii Amboo. Achitti leenjitanii? Ollaayitti leenjine. Achi eega leenjii xumurree. Nu eebbisanii achiin fuudhanii yuunivarsiitii Amboon fidan. Achi keessa guyyaa torba kaffeenu. Waan tokko information isin qabu giddu keessaa isa gadi bu'uutti dhiisanii gidduu keessa keenya kaleessottoon ta'een dheengadda sa'aatii 10tti meeshaa itti kennan. Kaleessuma meeshaa itti kennan? Kaleessuma dhuftee dhukaaste? Kaleessuma dhuftee qabamte? Maasii meemee akkamitti laata waraana kanaa dhuftee argite akkamitti dhagaafate immoo? Waan sila argeen beekanii argee jaalala argeen beekanii maatii qobbatti. Dhukaasa keessa akkam turte? Bakki keessatti maal fa'i banama? Yeroo sagalee danda'e ofitti waan walii guutuu dhukkubni eenyu qabne sagnaa guutuudhaan keessa na fuudhaa jedhanii guutuutti kan Ayyee gaafa kaleessa gaddaa jechuudha waraanni mootummaa kuni isin ijoollee Oromoodha. Nuti Oromoo ajjeesuus miidhuu isin barbaanne beektaa? Garuu akka Oromoon achi keessaa yookaan qaama mootummaa kana keessaa hin baanee fi waraanni naannaa jibaa jiran nama qaluu nama ajjeesuu miidhaa akkasii namarraan gahu axxanii akka xillaatinaa ittiin baqatinaa jedhanii oola akka adda addaa mootummaa nuufaa ture jechuudha. Ergi qabamtee kaasee rakkoon sirra jira amma maati. Tokko nagarraan nyaadhee dhugeen qophee akka maatiitti waliin jiraachuu jiru qofee qabu. Haasaa mootummaa kaleessa hin gadda sobee waraanni jibaa jirtu nama ajjeesii nama qaltii axxanii akka xillaatinaa itti siqinaa oolallannoo faalee fi wanta itti argite faalla. Faalla. Ni akkamitti ilaalte waraana akkamitti argatta? Obboleeyyoon ofiitu akkanaa miti dhugaasiin. Obboleeyyoon ofiitu akkanaa miti. Kan argaa jiru haalaan jaalalaan addaatu amma goonsanii. Sodaattee haasaatti immoo amma wanta si gaarsaa yookaan sodaattee haasaatti immoo inni keessa haasaatti. Billa sodaadhee. Nama fedhii guyyeenaa guutanii uffifanii agaranii nyaatanii yaam fedhetti na nyaachisanii. Nu ta'an jiramtu. Maatii qoolloo yaaduun jedhan qaama ofii biraan dhufee nama jaaladhu hin argatu. Kanaaf ammatti waraana kana wajjin leenjitee loluu immoo qe'ee maatii keessa gashu. Waraana bilisummaa Oromootiin injifatamutti kan aare waraanni bilxiginnaa waraana dabalataa meeshaa gurguddaa waliin gara aanaa Fantaalleetti fe'aa jiraachuunis beekameera. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa Walloo keessa socho'u Mudde 12 2021 karaa daangaa Affaariin aanaa Dawwee Harawaa ganda Uraanee bakka addaa Sanqallee jedhamutti lola guyyaa guutuu waraana mootummaa bilxiginnaa waliin taasisaa tureen injifachuun ibsameera. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaattii fi Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumitti waraanni bilxiginnaa uummata nagaa
nagaa ajjeesuu fi dararaa jiraachuun himame. Godina Shaggar Bahaa aanaa Adaamaa ganda Baattoo Dagaagaa iddoo Waleensuu jedhamutti mudde 14 2021 waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa magaalaa Awaash Malkaasaa gabaa deemanii deebi'an bajaajii isaan ittiin deemaa turan irratti dhukaasa banuun namoota 2 rasaasaan rukutuu maddeen himaniiru. Akka maddeen nuuf himanitti aaddee Qamadii Tufaa kan jedhamanii fi daa'imni waggaa 12 tokko kan rukutaman yoo ta'u aaddee Qamadii Tufaa hospitaala Adaamaatti lubbuun darbuun gabaafameera. Kana malees gaafuma mudde 14 2021 waraanni Bilxiginnaa maqaa sakatta'a waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata dararaa kan jiran yoo ta'u magaalaa Awaash Malkaasaa keessa dargaggoota 2 qabuun erga fuudhanii deemanii booda kaampii Oromiyaa iddoo jedhamutti dargaggoota qaban ajjeesuun reeffi tokko argamee tokko ammoo hanga ammaatti akka hin argamne maddeen mirkaneessaniiru. Dargaggoonni waraana Phiiphiin ajjeefaman kunneen Kuubaa Dilbatoo fi Dinquu Dabalee kan jedhaman yoo ta'u kan reeffi isaa argame Kuubaa Dilbatoo yoo ta'u reeffi Dinquu Dabalee ammayyuu akka hin argamne maddeen keenya ifoomsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumitti mootummaan gabroonfataa Bilxiginnaa gaafa mudde 14 2021 manaa fi qabeenya Oromootaa abiddaan gubuun gabaafame. Akka gabaasni achii arganne jedhutti qe'ee fi qabeenyi maatiiwwan 16 waraana gabroonfataa Bilxiginnaatiin barbadaa'uun gabaafameera. Akka maddeen eeranitti gaagurri kanniisaa 40 fi boqqoolloon kuntaala 150 ol ta'u barbadaa'eera. Milishoota qabeenya hawaasa nagaa barbadeessan keessaa maqaan isaanii Nuraddiin Sheek Jamaal, Mubaarikoo Adam, Abrahaam Adam, Nasiroo Abdurrahmaan, Amee Musaa, Kadiroo Abdurrahmaan, Ahimad Abdurrahmaan, Adinaan Surrii, Suufiyaan Mahamadii fi Uzmaan Abdul Karim kanneen jedhaman ta'uun jiraattonni himaniiru. Ajajaan poolisii Qorrottob jedhamu sabummaansaa Amaaraa kan ta'ee fi dabalataan kaabinee naannaarraa wajjin bobba'e Abdii jedhamu warra qaama badii kana hoogganan akka ta'es beekameera. Dabalataan guyyuma kana godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo Araddaa Waacuu Odaa Leemanitti maqaa shanee deeggarta jedhuun dargaggoo maqaan isaa Nuuree Abdul Habib Abbaas jedhamu rasaasa qaama mootummaa abbaa irreetiin lubbuun darbeera. Akkasumas dargaggoonni Darajjee Ayyalaa, Boonsaa Sheek Aliyyii fi Yaareed Ayyaa jedhaman miidhaa qaamaa cimaan irra ga'uun gabaafameera. Inseenee Makuriyaa akka gadhiifamu manni murtii ajajus poolisiin dide. Barreessaa fi gaazexeessaa Inseenee Makuriyaa akka gadhiifamuuf manni murtii ajajulleen hanga ammaatti akka gadi hin dhiifamne maatiin BBC'tti himaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Ajaja mana murtii hordofee wabiif kan barbaachisu qarshiin 10,000 kaffalamus poolisiin hin gadhiisu jechuun mana hidhaa tursiisuu maatiin himaniiru. Torbaanota lamaan darban keessa gaazexeessitootaa fi barreessitoota hedduu Itoophiyaa keessatti hidhaman keessaa tokko Inseenee Makuriyaa ta'us miidiyaaleen gabaasaa turaniiru. Miseensi maatii isaa BBC'n dubbisee akka himanitti Inseeneen guyyoota 10 dura mudde 5 2021 humnoota mootummaatiin mana isaatii qabamee hidhame. Mana murtiis gadhiiseera. Yaa'ii kamu jedhees dabarseera. Inni garuu hin hiikamne. Waraqaa maallaqa wabiif jedhame 10,000 kaffalamee hunda fudhannee gaafa nuti dhaqnu hiikamuu hin danda'u nuun jedhu miseensi maatii akka maqaan isaanii hin eeramne barbaadan tokko. Manni murtii akka gadhiifamu ajajuu hordofee maatiin wabiif waan barbaadamu kaffalatanii akka hiikamuuf eeggachaa kan turan mudde 11 2021 ture. Poolisiin maaliin shakkee akka Inseenee to'ate akka ifa hin gooneef kan himan miseensi maatii kun akkasumatti duunyaadhumaan hin hiikamtu jedhaniin isinis ofumaa hin joorinaa hin hiikamu waan ta'eef nuun jedhan jechuun ajaji mana murtii akka gadhiifamu dabarse kabajamuu dhabuu ibsaniiru. Mudde 5 2021 gaafa Inseeneen to'annaa jala oolfametti manni jireenya isaa poolisootaan sakattaamuu kan dubbatan maatiin garuu wanti argatan hin turre jedhaniiru. Akka maatiittis wanti Inseeneen ittiin shakkamu hin qabnu kan jedhan miseensi maatii kun nuti hiikameera jennaan dhugaadhuma seenee fudhachuu deemne garuu deebisanii hidhan jedhaniiru. Maatiin Inseenee yeroo deemanii ilaalinatti baay'ee dhukkubsatee akka jiruu fi qoricha geessaniif illee akka hin kennamneef himuun dhibee saayinasii fi dhiibbaa dhiigaa waan qabuuf fayyaan isaa isaan yaaddessuu dubbatu. Barreessaa fi gaazexeessaa Inseenee Makuriyaa mana gurgurtaa kitaaba Elellaa jedhamu kan kitaabonni afaan Oromootiin barreeffamanii fi dhimma Oromoo irratti barreeffaman keessatti gurguraman qaba. Dabalataan dhimmoota siyaasaa irratti marsaalee hawaasaa irratti yaadota mootummaa qeeqan barreessuunis ni beekama. Torbee darbe keessa dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CBJ'n biyyoota Saharaa gadii keessaa Itoophiyaan gaazexeessitoota 9 hidhuun sadarkaa lammaffaa irratti argamti jechuun gabaasa baaseera. Mootummaan Itoophiyaa dhimma hidhamuu gaazexeessitootaa kanarratti hanga ammaatti ibsi kenne tokkollee hin jiru. Oduu keenya xumuraatiin Itoophiyaa bakkoota wal waraansitti adeemsifamaa jirutti lammiileen ishee akka hin imalle UK fi gareen misooma waloo biyyoota Commonwealth jedhaman hubachiisan. Mootummaa UK fi gareen misooma waloo biyyoota Commonwealth ibsa mudde 13 2021 waliin baasaniin guutummaa naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar imaluun balaa guddaa qaba jedheera. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa keessaa Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti imaluurraa akka of qusatan lammiilee isaa gorseera. Naannoo Gambeellaa godina Nuweeritti aanota 4 kanneen akka Akaboo, Wantaa'oo, Jikaa'oo fi Laaree, godina Anyuwaaq, Aanaa Jooree
akkasuma naannoo Beenishaangul Gumuz aanota akka Dibaaxii, Gubaa, Daangur, Buleen dabalatee bakkeewwan waraanni itti adeemsifamaa jirutti akka hin imalle akeekkachiisaniiru. Naannoo Sumaalee bakkeewwan akka Nogob, Jarar, Godee, Korehaa fi Doollootti akka hin imalles ibsicha akeekkachiiseera. Daangaa Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 10, daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa karaa Sumaalee godina Afdaan fi Liiben irraa kiiloomeetira 100 fagaachuu akka qabanis mootummaa UK fi gareen misooma waloo biyyoota Commonwealth lammiilee isaanii gorsaniiru. Kana malees bakkeewwan aleellaaf saaxilamuu danda'an kanneen akka hoteelaa, reestooraantii, istaadoomii, bakkeewwan dhiqannaa fi bashannanaa akkasuma geejjiba uummataa irraa akka of qusatanis akeekkachiiseera. Oduu dabalataa biraatiin manni maree mirga namoomaa United Nation dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun kora addaa waame. Korra manni maree mirga namoomaa United Nation kan Jeneefaatti argamu waame kun gaaffii gamtaa Awurooppaatiin yoo ta'u muddee 17 2021 ni gaggeeffama jedhamee eegama. Korri kun waliigaltee biyyoota 50 oliitiin kan ragga'eedha. Kora kana ilaalchisuun ambaasaaddara gamtaa Awurooppaa kan ta'an Lotte Knusden dhaabbanni mirga namoomaa ejjennoodhaan itti gaafatama isaaf ka'uu qaba yaada jedhu kaasaniiru. Hooggantuun Komishinii mirga namoomaa United Nation Michelle Bachelet ammallee qaamolee hunda waraana Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti qooda qabaniin sarbamni mirga namoomaa hamaan raawwatamaa jira jedhaniiru. Waraanichi haalaan itti fufuu isaa fi sodaa gara gaanfa Afrikaatti babal'achuu danda'a jedhu akka qabanis kaasaniiru. Bachelet humnoonni mootummaa fi michoota isaa sarbama mirga namoomaa keessatti qooda qabaachaa jiraachuu isaaniif ragaan jiraachuus himaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu walabummaa newsnetwork irraa yeroo kanaaf qopheeffanne sangammaa ture. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii jenna.